waan hin argadhe kuni akkamidha amalli ishee hawaasummaan ishee amantii ishee dinagdee ishee sochiin ishee akkamidha safuu ishee akkamidha kan jedhu ilaalu. Wajjirtootaa fi dhaggeeffattoota daawwattoota Victor Show nagaa faraadii waaqee bakka jirtan hundumaatti siifaa baay'atu ammallee qophii keenya dhimma garaa irratti kutaa argaffaa qabannee siniif dhaabnee jirra. Nagaa keessanii nagaa waaqee siifaa baay'atu jecha kutaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa dhimmoota waa'ee gaa'elaa irratti yaada namoota seensarraa kaanee hiika gaa'elaa sasirriif yaada namoota akkasumallee rakkoowwan gaa'elaa keessa jiran barbaachisummaa gaa'elaa sanaaf immoo maaltu sababa ta'uu danda'a rakkoo gaa'elaa keessa jiruuf isa jedhu ilaallee turre. Kutaa arfaffaa kana keessatti rakkoon gaa'elaa keessa jiru sun miidhaa ni qaqqabsiisuu danda'u wal wajjin ilaalla. Miidhaa sababoota kanaan dhufu kan jedhu wal wajjin ilaalla. Turtii gaarii akkasiin waliin qabaatan abdiin qaba. Miidhaa sababoota kanaan dhufu gaafa ilaallu bakka gurguddaa afuritti qoonnee ilaalla. Tokkoffaa sadarkaa maatiitti, lammaffaa sadarkaa hawaasaatti, sadaffaa sadarkaa amantiitti yookiin immoo waldaa kiristaanaatti, arfaffaa sadarkaa biyyaatti qoonnee wal wajjin ilaalla. Sadarkaa maatiitti gaafa ilaallu rakkoon gaa'ela keessa jiru sun warreen haadha manaaf abbaa manaa nu jennee kaasni walii kun isaanii seera dura wal dhaabuun isaanii sokkaa dhaquun ishee qoricha waliif kaa'uun of ajjeesuun wal ajjeesuun karaa baduun wal fudhatanii baduun wantoota adda addaa qaamni suni sadarkaa maatiitti rakkoo maalii qaba yoo jenne fakkeenyaaf haati manaaf abbaa manaa tokko wal dhabdeen kun rakkoon kun isaan gidduu jira yoo ta'e jalqabaa dinagdee isaanii irratti miidhaan ni qaqqaba. Qabeenya isaanii irratti miidhaan ni qaqqaba. Qisaasanis qabeenya isaanii irratti ni qaqqaba. Qisaasanis qabeenya isaanii irratti waan qaqqabuuf maatii isaanii gidduudhaatii dhalli dhalate suni nagaa hin argatu. Waan ittiin guddatu yoo hin qabaan, waan ittiin baratu yoo hin qabaan, waan ittiin boorisaaf socho'u yoo hin qabaanne, ka'umsa yoo hin qabaanne galagalee akkuma jalqaba kutaa tokkoffaa keessatti kaafne sana maatii isaa ni abaara, biyya isaa ni abaara. Of mataasaa ofii masaa of abaara. Maafan dhaladhe dhalachuun kun maaliif barbaachise jedha. Kana qofa illee otoo hin taane waaqayyoon illee ni komata. Nama waaqayyoon komatu ta'ee argamaa jechuudha. Kanaaf maatii keessatti miidhaa sammuu ni kaleessa haadhaaf abbaa ishee wal lolu gaafa argitu booris akkasuma wal lolu jettee baay'ee yaaddi. Yoo ni baratte qooda teessee qo'achuu yaaddoo sanaan teessee booji'amte jechuudha. Qooda amantii isheetti jajjabaachuu kennaa ishee irra jiru sanaan kennaa irra jiru sanaan jajjabaachuu sana yaaddoo ishee boo'ichisee ganamaa galgalaa sana ta'a. Kanaaf sadarkaa maatiitti miidhaa kana ni qabaata. Of eeggannoodhaan socho'uun maatii ofiidhaaf of eeggannoo gochuun ni barbaachisa. Miidhaan kun akka hin qaqqabneef jechuudha. Yoo baratu ta'e illee fakkeenyaaf daa'imni suni milkaa'insa gaarii hin argatan. Iddoo gahuu qaban sana iddoo keessa isaanii dhaatii wixxifataa jiru sana gahuu hin danda'an. Hiriyyaa isaanii dorgomanii qixa hiriyyaa isaanii qixa mul'ata isaanii sana gahuu hin danda'an. Qixa hiriyyaa isaanii sana waan hin geenyee fi milkaa'insa waan hin qabneef immoo waa biraatti ni goru. Wanta hin barbaachifnetti sammuu isaanii ni gora. Miidhamaadha waan ta'eef bal'isanii yaaduu waan hin dandeenyeef abdiif tumsa kaleessa waan hin qabaanneef ofirra gattaa'uun ni dhufa jechuudha. Sadarkaa maatiitti rakkoowwan kana ni jiraata. Sadarkaa hawaasaatti yoo ilaalle jeequmsa hawaasa keessatti ta'u. Fakkeenyaaf maatiin tokko as jiraate garuu ganamaa galgala yeroo hundumaa halkanis guyyaas wal jeeqa abiddarra wal kaa'a yoo ta'e hawaasni sun nagaa hin argatu. Maatiin achi keessaa bahu nama gaa'ela wal jeeqa sana keessaa ijoolleen dhalattullee sana fudhattee guddattu waan ta'eef hawaasaaf nagaan hojjettu. Horii namaa kan saamu, taa'ee hawaasa kan ciqaacu, jeequmsa kan kaasu, karaa wal dhabdee kan uumu, adeemii kan nama walitti naqu. Isaan kana keessaa bahe waan ta'eef hawaasni tasgabbii hin argatu. Walitti bu'iinsa. Hawaasa keessaatti walitti bu'iinsi babal'achaa gaafa deemu immoo sadarkaa biyyaatti ammas wanta biraa fiduu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jeequmsa hawaasaa bira darbeeyyuu yeroon qisaasansa yeroodhaaf miidhaa ni ta'a jechuudha. Sababa ni ta'a. Wal dhabdeen sun miidhaa ni geessisu qisaasansa yeroo. Aras booris maatii tokko wal lola yoo ta'e wallaan akka itti boqotu waan hin qabneef akka itti caljalee dhiisus waan hin qabneef isaan araarsuudhaaf yeroo kenna. Booris isaan wal dhabe waan ta'eef araara isaanii ta'a. Ofiisaa waan hojjetatu hin qabu.
Iftaanis wal lolu ammas araara isaanii ta'a. Walitti isaan araarsu walitti isaan fiduudhaaf jooraa jechuudha. Rakkoo kana jira qisaasan isa yeroo qooda hojjechuu qaban. Qooda waan garaagaraa tumsuu qabanii isaan kana walitti suphuu walitti araarsuu isaan kana dhimma isaan kana ajandaa biraan hin jiru jechuudha. Kun sadarkaa hawaasaatti miidhaan ni qaqqabsiisu. Inni sadaffaani sadarkaa amantiitti. Sadarkaa maatiitti sadarkaa hawaasaatti kan jedhu ilaalleerra. Sadarkaa amantiitti rakkoo maalii qaba miidhaa maalii fida yoo jenne fakkeenyaaf gaa'elli nagaa yoo hin qabaanne mana amantii keessas nagaan jiraachuu hin danda'u. Amantii keessatti keessumaa waldaa kiristaanaa keessatti ijoolleen gaa'ela isaanii maatii keessatti wal dhabdee shaakaltee achi keessa maatii isaanii wal jeequu waldaa dhuftees immoo akkasuma gooti. Sanumattis immoo guddatti. Warra waldaas immoo sana shaakalsiisti. Hiriyaa wajjin guddattus sana shaakalsiisti. Kanaaf waldaa keessatti shaakala gadheetu tokko ni shaakalsiisu jechuudha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 keessatti ijoollee waa'ee ilmaan Eelii sanaa dubbatama. Caafni qulqulluun Saamu'eel keessatti tokkoffaa Saamu'eel keessatti boqonnaa 2 keessa yoo ilaalle waa'ee ilmaan Eelii sanaa dubbata. Ilmaan Eelii namoota waa'ee hin baafne turanii seenaan isaanii akkamitti jalqabee akkamitti akka xumuree ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kana kan ilaale eenyu yoo jenne abbaa masaadha. Maatii haadhaaf abbaa isaa sanadha. Ijoolleen Eelii akka isaan sana ta'an akka isaan sana hojjetan hundi isaaniis akka fokkisaa ta'u seenaan isaanii akkas akka ta'u kan godhe maatiidha. Gaa'ela isaaniitu rakkoo qabaachuudha. Gaa'elli qeesaliifaa suni rakkoo ni qaba. Kanaafidha ijoolleen isaanii sana kan shaakalan jechuudha. Yeroo isaan sana shaakalan immoo waldaa Israa'elootaa keessatti gaafa namoonni aarsaa dhiyeessuudhaaf deemanii isaan rakkoo biraa geessisu turan. Eenyutu ka'umsa ta'eef yoo jenne Eelii haati manaasaa fi Eeliin kun rakkoo ni qabaatu. Rakkoon jalqabaa isaaniidha. Malee ijoollee sana miti jechuudha. Kanaaf sadarkaa amantiitti rakkoo kana ni jira. Sadarkaa biyyaatti saarfeffaa yoo ilaalle sadarkaa biyyaatti gaa'ela keessaa tasgabbii yoo hin jiraanne jeequmsi garaagaraa yoo jiraate ijoolleen achi keessaa dhalattu maatiin sun ol ba'anii gad ba'anii jeequmsa uumuu barbaadu jiraachuudhaaf haatuudhaaf maal jechuudhaaf jeequmsa kaasanii gidduudhaaf waa argachuu waan barbaadanii fi biyya keessatti goolii ni kaasu dhiibbaa garaagaraa suma nagaa fuudhanii amansiisaa waa tokko godhanii rakkoo keessa galchuu jechuudha. Kanaaf of eeggannaan cimaa dhimma gaa'elaa irratti ni barbaachisa. Namoonni biyya kanaaf yookiin addunyaa kanaaf bu'aa guddaa buusan namoota gaa'ela isaanii fayya qabeessa naga qabeessa ta'e. Miidhaa sababoota kanaan dhufu jennee sadarkaa afuritti qoonnee sadarkaa maatiif hawaasaa akkasumas amantiif biyyaatti qoonnee ilaalleerra. Tuqaa itti aanu achi jalatti gaa'ela fayya dhabeessa jaarraa 21ffaa kan jedhu yoo kaasne abnormal 21st century marriage kan jedhu ilaaluu ni dandeenya. Kana keessatti si'a kana jaarraa 21ffaa kana keessa kan baay'achaa jiru onlaayiniidhaan wal jaallachuu yookiin immoo qilleensa irraa wal jaallachuu. Jalqaba irratti kutaa tokkoffaa keessatti kaasuu yaalleera. Inni kun baay'ee dhiibbaa cimaa gaafata. Namni suni suura nama kan biraa feesbuukii isaa irra hojjetee maqaa isaa bareechatee kaa'achuu danda'a. Dhiirri gaafa isa jaallatu sana ilaalee suura achirra kaameraan babbareechee maal jedhee kosmootiksiin garaagaraa miidhagsee achirra galee jiru sana gaafa ilaalu dhuguma intalli kun hin bareeddi yookiin gurbaan kun hin bareedaa jedhanii gaafa achirraa wal jaallatanii gaafa qaamaan dhufan namoonni baay'een kan fuullee matti ol ilaalanii wal biraa deeban. Namoonni hedduun ni jiraatu. Kan biraan addunyaa kanarratti kan dhagahamaa jiru horii wajjin yookiin beelladoota bineensota garaagaraa wajjin gaa'ela gaggeeffachuu miidiyaa garaagaraa irratti ni argitu. Inni kunillee macaafa qulqulluu wajjin kan waliin qabanne kan waliin sinne kan hin eeyyamamnedha. Namaaf nama kaa'ee nama yoo ta'e iyyuu dhiiraaf dhiirri wajjin godhachuun hin barbaachisu. Durbaaf durbis wajjin gaa'ela jaalachuun hin barbaachisu. Inni kun rakkoo biraadha. Kanaaf dhiira tokko shamara tokko inni karaa seera qabeessa barbaachisummaa isaa eeggate. Jaarraa 21ffaa keessaa kana keessa gaa'elli akkamii jira yoo jenne saala wal fakkaatu kan ijaaramaa jirudha. Irra deddeebi'ee iddoo garaagaraatti kan mul'ataa jiru homojiinesii kan ta'e. Heterojiinesii tun taane homojiinesii saala wal fakkaatu dhiiraaf dhiira dhalaasa jennu kan inni kunillee barbaachisu niyyeemuun kanarraa of eeggachuun ni barbaachisa. Kana jennee adeemsa gaa'elaa isa sirrii dargaggeessi tokko dargaggeettiin tokko akkamitti gaa'ela isa sirrii tokko ijaarrachuu dandeessi yookiin gaa'ela isa sirrii tokko dhaabbachuu akkamitti danda'u kan jennu adeemsi kun macaafarra kallattiidhaan taa'ee akka kanaatti jiru yoo ta'e konseptii sanaan wal qabatee waan gaariidha jedhamuuf waan baay'isa yookiin murteessaa jedhamu wanti kaayamee ni jira. Tokkoffaa irratti namni tokko gaa'ela ijaarrachuu yoo barbaade jalqaba umurii ofiisaa ilaaluudha. Ga'umsi isaa umurii isaa duukaa waan deemuuf bilchinni isaa itti gaafatamummaa isaa kan murtaa'u umurii isaa duukaadha waan ta'eef umuriin koo ga'eeramu hin geenye.
ani mana ijaarrachuudhaaf gaa'ela godhachuudhaaf bilchina sammuu qaba of danda'eera kan jedhu umurii isa safarachuudha. Ana umurii kamitti yoon gaa'ela godha naata na baasa. Rakkoo yoo jiraate iyyuu miidhaan garaagaraa yoo jiraate iyyuu ariifachuu dhiisee of tasgabbeessee itti yaaduun ni barbaachisa. Lammaffaa irratti karoora dhuunfaa ofii isaa ilaaluudha. Nama waan ta'eef karoora ni qaba. Karoorri koo kun akkami? Karoorri koo kun gaa'elatti na seensa moo na seensu? Gaa'ela koo kana duukaan ni deema moo hin deemu? Gaa'elli jaalladhu kun immoo gaa'ela akkamitti kan jedhu ilaalachuu ni qaba. Sadaffaa irratti gaa'elaaf karoorsuu adda baasee murteessee gaa'elaaf karoorsuu. Gaa'elaaf karoorsuu kan jedhu kana keessatti yaada keessa bulchachuun ni jira. Dhimma gaa'elaa waaqayyo si godhe jechuudha. Barbaaduun ni jira. Waan isaaf taatu isa taatu isheen nama hundatu namaaf ta'a miti. Barbaaduu kan barbaachise ammasee kana shamaraaf dhiira yoo adda baasuun baay'ee ulfaateera. Hundumtuu sirree uffata mallayyoos ni godhata. Kophee dhiiraas shamarri ni godhatti adda baasuun baay'ee ulfaata waan ta'eef akkuma kana dhoksaa cimaa garasiin jira waan ta'eef yeroo barbaadanitti kamtuu kam akka ta'e sirriitti xiyyeeffannoodhaan isheenis isa sirriitti adda baafachuu innis ishee sirriitti adda baafachuu barbaaduu jalqaba murteessaadha. Barbaaduu waldaa kiristaanaa keessa biyya keessa iddoo hojii iddoo garaagaraa barbaaduun ni barbaadu. Erga barbaadan immoo ilaaluu waan hin argadhe kuni akkamidha? Amalli ishee, hawaasummaan ishee, amantii ishee, dinagdee ishee, sochiin ishee akkamidha? Safuu ishee akkamidha? Kan jedhu ilaalu. Ammayyuu hin gaafatan. Erga ilaalee booda madaaluu. Ilaaluu isaa sana fayyadamee madaaluun ni barbaachisa. Namoota adda addaa gaafachuudhaan madaaluu. Erga gaafatee erga namoota adda addaa gaaffii dhiyeessee waa ishee erga qorannoo cimaa taasifate yookiin immoo isheenis waa isaa qorannoo cimaa taasifate booda gaafachuu. Sadarkaa gaafachuutti ceete jechuudha. Gaafannaan inni jiraannee fi maatii ishee beekuu qabu. Maatiin isaas beekuu qabu. Hiriyoonni isaanii beekuu qabu. Waldaan kiristaanaa beekuu qabu. Wanti waldaa kiristaanaatti gufuu ta'ee hojii wangeelaattis gufuu ta'ee warra tajaajiltoonnis namoonni adda addaas isaan dhoksaatti raawwatanidha. Waan ta'eef beeksifamuu qaba. Eenyumtu beekuu qaba. Namni illee yaada biraa akka irratti naasofne beeksifachuu qaba. Saalfataallee akka hin jiraanne beeksifachuu ni qabaatu jechuudha. Fakkeenyummaa gaarii ta'uudhaaf illee beeksifannaan kun gahee guddaa shoora guddaa ni qabaata. Dhoksaatti hojjechuun hin barbaachisu. Wanti dhoksaatti ta'u iccitii biraa of keessaa qaba. Hojii dukkanaa fiduu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Yoo gaafatannaan immoo lakki anis wajjin ijaarrachuudhaaf gaa'ela dhaabbachuudhaaf eeyyamamaa miti yoo isheen ittiin jette darbee kan biraa barbaadachuudha. Fuudhuuf murteesseera waan ta'eef gaa'ela ijaarrachuuf murteesseera waan ta'eef jechuudha. Kanatti taanee erga beeksifatanii tola walii jedhan erga beeksifatanii shinni xumuraa guyyaa cidhaa qopheeffachuudha. Guyyaa cidhaa kanarratti yoo barbaadan akka dinagdee ekonomii isaanii irratti miidhaa boorii isaanii irratti akka hin geessifne walii galteedhaan iftoominaan haasa'anii bifa isaaniif danda'amu waldaan kiristaanaa mijeessitee fi cidha isaanii godhachuu ni danda'u. Wal fudhatanii galuu ni danda'u. Kanaa booda seerri isaan komatus seerri isaan gaafatus hin jiru. Of eeggannoodhaan akka kanaatti adeemsa gaa'elaa isa sirrii ijaarrachuu ni danda'ama malee onlaayiniidhaan wantoota garaagaraadhaan qixxeebuun qabeenya ilaalan maal jechuun inni kun miidhaa ni qabaata waan ta'eef of eeggannoo cimaa gaafata. Kutaa itti aanu yoo jaalala waaqayyoo ta'e yeroo kan biraa waan jaalalaa irratti ergaa gurguddaa kan qabu barumsa bal'aa kan ta'e wal wajjin ilaaluu ni dandeenya. Har'aaf miidhaa sababoota kanaan dhufu akkasuma gaa'ela fayya dhabeessa jaarraa 21ffaa fi adeemsa gaa'elaa qophiin keenya guyyaa har'aas kana fakkaataa qopheessa galsiniif dhiyeesse ana faarfataaf barreessaa kitaaba Lalisaan Aggasoo ogeessi kaameraa keenya Abiraam Baalchaa akkasuma laayitimaaniin keenya Isaayyaas waliin turaniiru. Daayirektoroonni keenya namoonni garaagaraas nu booddeedhaan qajeelfama garaagaraa nuuf kennaa turaniiru. Yaadaaf qabu hundumaa karaa toora feesbuukii keenyaaf lakkoofsa bilbila keenyaa nuuf dhiyeessuu hin dagatina. Guddaa isin jaallannaa. Sagantaan keenya torbaniin kamisaa sa'aatii 3 kaasee kan itti fufedha. Aleksotu birraa Victor Show fufinsaan akka daawwattaniif fayyadamtoota akka taatan abdii guddaa qabna. Guddaa galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu.